Eebbisa nagaa kadhatanii fayyaa keessanii nagaa keessanii nagaadhaa ijoollee koo baga jiraatanii baga yoo nageessanii xinnaan keessan guddaan keessan baga sagalee keessanii nagaadhaa nagaa galata waaqayyooti ani jira kunoo buleettiin keessan immoo sin jalaa dhukkubsannaan ji'a lamaaf torban mana koo teessee amma buleettii keessan isinii dhiyeedhaa kunoo ji'a lamaaf torban lama mana koo teessee amma koo eegan dhufee torban koo lama gidaamee kunoo yaadisee Ashama akkam jirtu nageenya waaqayyo isinii haa baay'atu bulee immoo fayyaa nagaa keessanii jirra galata waaqayyo nulillee nagaa keenya isiniin jenna goodaatti akkana baanee goodaa kana ammoo qilleensa fudhanna jennee Addis Ababa kanatti akkana baanee gara Shaggarsiititti jirra isiniin jenna baga jiraattanii hundi keessaniyyuu warreen mana keenya haaraa taatan subscribe godhaa warreen turtan immoo akkuma jirtanitti jiraadhaa isiniin jira badeen ture gaa silkii irraa warri keessan na dubbiftan isin beektu warri duraan immoo yeroon viidiyoo hojjedhee na dhukkube kana malee isiniin jedhee maxxansillee hin beektu mana keenya kajee lamaaf torbee lama wayii teenye torban lamaanii qidaameef ta'an immoo gara Addis Ababa kanatti ol deebine na dhukkubnaan waan badee malee waan biraaf silkii irraa hin banne amma immoo fayyee hojii kootti nan deebi'a jedhee abdiin qabaanis yoo waaqayyo jedhe haati koo immoo na biraa galuufdha duraan illee innaa wajjiniin deddeemee yaalamaa ba'ee natti tolle nan dadhabe viidiyoo waraabuufi naa toluu dide dhukkubsachaa viidiyoo harka tokko waraabuun naaf hin mijanne iddoo akkanaa ga'ee iddoo akkanaarra ga'eera isiniin jechuufi dhukkubicha akkuma beektanii warreen beektan jirtu warreen hin beekne jirtu waa'ee dhukkubichaa sinitti machuu koo otoo hin taane waa'een fayyee Kanafiyyuu daka qoricha Habashaa yaalamaa ba'ee dinnaan olan deebi'aa isiniin jedheen ture dhukkubichaa of keessaa baasisa jedheen ture baay'een keessanuu deema of keessaa baasisii naan jechaa baatanii kunoo Adaamaa deemnee torban roobii kaleessaa kan gara roobii kaleessaa naa ba'ee Adaamaa deemetanii dhukkubichi of keessaa baasiseen jira waaqayyo na gargaaree haati koo immoo si biraan hafuudhakki waan adirra geesse baree mana qorichaa sana keessa innaati baatuni sigatee gala manatti malee hin galotte ana wajjin heddicha sadii fi bakka kun hojii koo sadii qidaameef ta'aniiti heddisii haadhuma konna wajjin rakkataa jechuudhalle waan baay'een wajjin rakkatti haadha koo bichaa miti innaa siniin jedhu immoo firrillee baay'ee na gaafatu baay'ee nama baay'ee yaa akka warra du'aatti yaa'u mana keenyatti illee waaqayyo fagalato immoo fayyeera naa ba'eera dinaa ba'etti immoo badaan kun naa fayya waan ta'eef rakkoon hin jiru akkuma duraatti asirratti dhufee nan kokkolfaa viidiyoo nan hojjedha qodaa sinii nan bitaa fayyeera waan ta'eef waaqayyo du'a narra dabarseera waan ta'eef akkasitti ni jira haati kommotoo yaadda'uu na biraa galuuf bor tokkitti na biraa waltii galuuf jirti baay'ee garaa na hammaataa jira isiniin jedha waan haati namaa gootu laala achitti kan na dhukkubsachiisaa baate caala kan firri yaa'ee na gaafachaa ba'e caala asitti immoo si wajjin Addis Ababaan nuttan ol deebi'ee jette si faana ol deebi'een ennaa dhukkubni kun si ga'aa ba'uja koon argeen galaa jetteetu kunoo maasii koon jennee mucaan irratti dhalate tokkittiin mana jira aanaa quuftuna koo beektanii isheenuma keenya dhalatte mucaadha namni midhaan qopheessu hin jiru dhufnee iftaan na biraa galu kanaafi waan irra geenye akka yaalame kun haadha koo irraallee dhagaati isaan nagaa naa galani naa eebbisaa isiniin jedha kana gaadoo koo maal jettaarre kolfita waan jettuun hin jiru fitte jedha akka ijoollee koo waan isin faana ta'uu waaqayyoon akka fayyaddan himtuure ammas immoo bineensa kana bineensa sadii keessaa ba'ee halkanii guyyaadhaa fi dhabdee taa'umsa dhabdee amma immoo naa galateeffadha kan bineensi kunuu keessaa ba'ee madaan immoo qaniidhaan fayyaa kana eega isinitti dabalamtee eega kunoo ni turkii wanticha ishiirra seentee kunoo waaqayyo ishii jiraachisee yoonaan isin ga'ee isiniinis yoonaan ga'ee naa gammadaa ijoollee koos naa jiraachisu naa gammadaa fedha waaqayyootiin nama taate kunoo bineensi kun keessaa ba'uun guddaadha
sinaa jiraachisu sinaa dhaabuddoo jirtanittis immoo naa jiraadha naa guddadha waaqayyo sinaa eebbisiisu faanaa ta'u yoo jirtan hundattuu akkaataa ittiin jiraattan hundattuu jiraadha guddadha waaqayyo sinaa dheeressu lubbuu keessanii dilee keessa naa dheeressu bareedaati haadha keessaniif abbaa keessanii immoo waan yaaddan sana hojjedhaati akkuma ishee duriitti fayyite akkuma ishee duriitti silfaanaa taphaddantu silfaanaa deemtu amma nagaa ishii taateetti amma fayyaa ishii taateetti naa gammadaa jedheen kanuma isinitti illee iddoo jirtanitti immoo isinaa jiraachisu jireenya keessanii okolisitti haa butu ol butamaa ol guddadhaa akka haala keessanii ijaartanii akka ofii keessanii ijaartan isinaa taasisu jedhaan nagaan jiraadhaa ijoollee koo jedheetan isin. Kanaafuu na biraa galuuf jirti yoo marginaa birraa kana achitti dandee wal agarraa isiniin jenna. Ammanuma isin biraa hangaa'uuf malee waan baay'ee isinitti himtu hin jiru. Waan silkii irraa na dhabdaniif yeroo duraa dhukkubni natti hammaatee operaasyooniin illee birrii guddaa na gaafatan isiniin jedheen ture. Maal taatee laataa hin duute moo maali yuutuub irraa baddee jettanii akka yaadamne irraa hafeera kun waaqayyoof galannaa ta'u. Kun ammoo naan kosa jira. Isiniin jennaa nagaan nu turaa amma yeroo biraa walitti deebinutti waaqayyo siif faana haa ta'u.